maatiin qe'ee tokko keessa jiraatu maatii xiqqaa jedhama. Abbaa manaa, haadha manaa, ilmoo, kaadimee, tajaajilaa qe'ee sana keessa jiru hundisaa bulchiinsa tokko jedhamu jechuudha. Qe'een kun bulchiinsa xiqqaa jedhama. Achirraa maatii guddaa kan jedhamu immoo hawaasni islaamaa guutuun maatii waliiti. Al-muslimu akhul muslim. Muslimni obboleessa muslimaati. Wakuunu cibaadallahi ikhwaana. Obboleeyyan ta'a wajjiniin deemaa yeroo jedhan isin maatii waliiti jedhanii nu barsiisaniiru. Kana jechuun maatiin kun maatiin xiqqaanis imaama qaba, maatiin guddaanis imaama qaba. Wa in kaana al-usra as-sughraa fawdaa. Maatiin xiqqaan kun yoo tartiiba dhabeeyyii yoo ta'e, hoggansa yoo hin qabaanne, ajajaanii fi ajajamaa yoo hin jiraanne, seerri bulmaataa ittiin wali ajajanii jedhanu quraanaaf hadiisni jara keessatti yoo bakka hin qabaanne maatii guddaa fi hawaasa guddaatu akka islaamaatti diigama jedha. Kanaaf rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam kana qoodaniiti imaamni hawaasa irratti itti gaafatamummaa qaba, daanyaadha. Abbaan manaa ahli baytii isaa irratti itti gaafatamummaa qaba, haati manaa mana abbaa manaa isii irratti itti gaafatamummaa qabdi, ilmoo isaa irratti itti gaafatamummaa qabdi. Akkasuma kaadimni mana keessaallee khidmaa sana irratti itti gaafatamummaa qabdi. Hundinuu ramaddii qaba jechuudha. Qe'ee kana keessatti namni ramaddii hin qabne jiru akka shari'aatti. Namni daa'imummaa hin qabne jiru akka caasaan diriiree jira jechuudha. Fakkeenyaaf hogganaan olaanaan qe'ee keessatti eenyunni abbaa manaati. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam warrajulu raa'in alaa ahli bayti haadha caam. Kaadima, ilmoo, qabeenya, warra wantoota qe'ee isaatti irra hunda kan hoggansa olaanaadhaan maatii kana hogganu eenyunni abbaa manaati jechuu eenyunni nu ibse. Rasuulli rabbiiti sallallahu alaihi wasallam. Kana beekuun dirqama eenyu? Maatiin qe'ee sana keessaa hogganaan keenya olaanaan abbaa manaati. Ilmoon abbaa keenya, haati manaa abbaa manaa kootiiti jedhanii beekanii hordofuun dirqama jechuudha. Ajajaa fi kallattii inni kaa'u hordofuun dirqama jechuudha. Maatiin hongaa'e, maatiin kufe, maatiin kufaatiinii fi hiyyummaanii fi rakkinni gara hedduudhaan itti yaa'ee maatii hoggansa hin qabneedha. Maatii hoggansa hin qabneedha. Achirraa ka'a hoggansi, achirraa ka'a kabajaan, achirraa ka'a ulfinni, achirraa ka'a wal ajajuunii fi waliif ajajamuun tokko tokkoo maatii irraa ka'a. Tokko tokkoo maatii kanatu deebi'ee dhufee hawaasa guddaa ta'a. Hawaasni xiqqaayyoon ijaaramne. Abbaan manaa qe'ee keessatti of tuffataa ta'ee yoo jiraate silaa kaa jarri utuu baay'inaan jiraatanii bareedduu turani akkuma yaadni kaleessa kaa'aa ture. Maal goona kaa qobaatti itti himna yoo rabbi jedhe inshaallah. Haa ta'u malee immoo ergaan ammaas kennamu maalinni maatiin tokko akka bulchaa qabu beekuu qabaadha. Eenyu kaa'e rasuula rabbiiti sallallahu alaihi wasallam. Achii kaaniiti wal mar'atu raa'iyatu alaa bayti zawjihaa jedhan immoo. Maatii guutuu irratti abbaan manaa yeroo gaafatamaa ta'u qe'ee keessatti immoo mana, diinqa, golgee, afata waan silaa jiru ilmoo namni eegu immoo haadha manaati jedhanii kaan yeroo qe'ee keessaa kana eenyu ni jira? Haadha manaati. Waa'ee ilmoo namni to'atu haadha. Namni gabba'uusii ol galuusii argu haadha. Haati itti gaafatamummaa kana yoo hin baanne ilmoo si kuffifteetti, qe'ee sana kuffifteetti. Bakka sanaan hoggansa biiroo sanaa keessatti kuftuu taateetti jechuudha. Daa'imummaan inni waliigala hawaasaa akkuma jiruun hoggansa yeroo jennu hoggansa siyaasaatii miti kan haasofnu kan amantaati. Garaagarummaan hoggansaa alqiyaadatu wal idaaraa
Idaaraa jechuun bulchiinsa, bulchaa jechuunii fi hogganaa jechuun tokkuma garagara. Mee yaada? Hogganaa jechuunii fi bulchaa jechuun tokkomoo garagara. Hoggansa jechuunii fi bulchiinsa jechuun tokkomoo garagara. Mee yaadame? Yeroo jedhamu garagara fakkaata, keessoon isaa immoo tokkuma fakkaata. Islaamummaa keessatti kan amma hogganaa irraa haasa'uu deemnan. Bulchiinsa otoo hin taane hogganaadha. Hogganaa kanatu bulchiinsa sana of jalaa qaba. Alqaa'id bulchaa jechuun waan seera qaa'inni hogganaan baaseen bulcha. Qaa'id jechuun huwa al-mukhaxxitu lil-idaara. Nama hoggansaaf bulchiinsaaf seera baasu jechuudha. Nu amma hogganaas hin qabnu, bulchaas hin qabnu. Maaliif dhabne? Nutu of dhabsiise, nutu wal dhabsiise. Imaamni huwa alqaa'id, hogganaadha. Waa'ee bulchiinsaa hunda isaa kan hammatee seera baasee biyya kana ceesisu huwa al-imaamu alqaa'id. Imaama isa biyya harkisee gara milkaa'inaatti ceesisu santu qaa'id jedhama. Imaamni isa. Bulchaa jechuun immoo nama seerichaa imaamni baase kanaan bulchuu jechuudha. Inni akka koree bulchaa jechuu dandeenya, garuu qaa'id hogganaa jechuu hin dandeenyu. Laysuu biqaa'idiin walaakinnahum qaa'idiina wa mudiiriin. Adeemsa rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam isaan biyya hogganaa turan. Akkasuma warri isaaniif ajajamu immoo warri isaan shuuman bulchiinsa isaanii qabatanii, bulchiinsi isaanii kun bulchaa ta'ee naannoo adda addaatti ramadamee bulchaa ture sanarraa ilaaluudhaanii adillaa kana fudhatanii naannoo adda addaatti ramadamanii kan hojjetaa turan bulchaa ta'anii bulchaa turan. Garuu alqaa'idul a'laa huwa rasuulullah sallallahu alaihi wasallam. Hogganaa waliigalaa olaanaan isaani waan ta'eef kanarraa ka'uudhaanii garaagarummaa bulchaadhaa fi hogganaa yeroo hunda bulchiisota kan jedhaman jarri hojjetaa ajaju, warra ramadame kana ajaju, akkasuma hordoftoota isaanii uumuu, caasaa qindeessu. Gara biraatiin immoo hoggantoota kan jedhamanii hoggantoota ga'oomsu, akkasuma hoggantoota ga'eessa ta'an oomishu. Miira hojii nama keessatti uumanii kakaasu, furmaata bulchiinsa isaa gadii kana keessatti furmaata barbaadu eenyu? Hogganaan yookaan hoggantoonni. Argannoo haaraa jajjabeessanii akkamitti hojii kaleessa hojjetame malee isa fuulduraatti immoo hojjennee waan haaraa uumnee ummata jijjiirra jechuudhaa fi warra hojjetuudha. Hogganaan kufaatii akka muuxannootti fudhatanii kufaatiif itti gaafatamummaa fudhatanii isa kufaatii sanaaf immoo muuxannoo godhatanii gara fuulduraatti furmaata kaa'u. Garuu faallaa isaatiin immoo bulchaan kufaatiin tokko argamnaan kufaatii irratti adaba. Inni kun bulchaa jedhama. Muuxannoo irraan fudhatu, furmaata ittiin barbaadu, maa inni tarkaanfuma fudhachuudha kan isaa. Kanaaf islaamummaa keessatti garuu
hogganaa imaama yeroo jedhamu imaamni kan yeroo hunda yoo dogongores dogongora isaa sana irraa baratee of kennee dogongora sana gara fuulduraatti sirreessuudhaaf kutannoodhaan itti adeemu kan abdiin muranne jechuudha. Kanaaf Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa imaama dura bu'aa hogganaa yeroo hunda seera kaa'ee ayata isaa keessatti kan inni dubbatee hogganaa ofii isaatii fedhii isaatii deemu otoo hin taane quraana rabbii ragaa godhatee hadiisa rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam ragaa godhatee fedhii rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam fedhii rabbii irraa barbaadu sana galmaan ga'uudhaaf kan hojjetutu alqaa'idu annaajih hogganaa milkaa'aa jedhamu. Rabbi nuuf haa kennu. Warra jirus Rabbi nuuf haa taasisu. Akkuma waliigalaatti أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها القائد الناجح هogganaa milkaa'aa ta'e biftinni haallinni qabaachuu qabu tokko keessaa al-ikhlaasu lillah. Al-ikhlaasu lillah. Rabbii hojii isaa qulqulleessee hojjechuu niyyaa isaa guutuudhaan qulqulleessee niyyaa isaa hojjechuudha. رب سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال أيضا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربي قرآنك ستي نبي محمد عليه الصلاة والسلام إرجي إسا نبي محمد رسول قدي أميوت عربوتك ستي إرجي kan quraana jara dubbisu kan jara qulqulleessu kan quraanaa fi hadiisa jara barsiisu jechuudhaan dubbate. Kun rabbitti hirkachuudhaan hojii isaa hojjetu hunda rabbiif hojjechuudhaan hogganaa milkaa'aa ta'uu danda'a. Kan biraa al-iimaanu wal qanaa'a bil muhimma. Tokko tokko qabxii kanaa qabadha. Tokkoffaan ikhlaasa qabaachuudha jenna. Maal ta'uudhaaf? Hogganaa milkaa'aa ta'uudhaaf. إمام عادل كرسول ربي عليه الصلاة والسلام الإمام العادل برقيا قيامة قادس عرشي قادس رحمان تاء إمام عادل اللي جرى السن هقنا عادلة هقنا ناجحة جتشورة فدو دربوا درقوا تودندا فدو أميرة من دركيسا تودندا فدو أميرة وليقنا تودندا فدو أميرة مسجد تقو تودندا فدو أميرة وليقنا بيا تودندا جتشو أكا إسلام ما كيستي akkamitti milkaataa maal gonfateeti uffateeti kan jedhudha. Tokkoffaan ikhlaasa. Rabbiif qulqulleessee qalbii isaa rabbiif qulqullaa'ee rabbiif hojjechuu. Tokko. Lammaffaa al-iimaanu wal qanaa'atu bil muhimma. Hojii hojjetu jaallachuuf itti amanu fudhachuu qaba ofii isaatiin. Fudhachuu qaba. Hojii hojjetu yoo itti hin amanne hojii hojjetu yoon jaallanne yoon fudhanne nama fudhachiisuu hin danda'u abadan. Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam gaafa uummanni mushriktoota amantii inni fide kana taqabballu jedhanii wasiila isaa Abii Xaalibiin bira dhaqanii mucaan kun yoo fuudha barbaades hin fuusinna, yoo inni duniyaa barbaades hin kenninaafi, yoo inni aangoo barbaades hin shuumna, mee dhaqii nu gaafadhu jennaan dhaqee gaafate jennaanii وسيلة ساتي فكنا يدرس رسول ربي صلى الله عليه وسلم والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته. ربي تهدد يا وسيلكو وتو أدوك المبان كو كيسا كاني جيامو بتاكو كو كيسا كاني أمنتاك نديسيتي أدو دافي جيكنا بلچنا انجدني أمبو أكسينا كنني والله نسو أمنتاك قررت دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا كماني هدي تجالة اتأمنا انفرة إرقى ربي كان يجو من يوقناته وهندي
namni imaamii ta'u, namni amiira ta'u, namni ummata tokko irratti itti gaafatamummaa fudhatu biyya irraa bakka bu'u akkas ta'uu qaba jechuudha. Akkas ta'uu qaba jechuudha. Itti amanuudha. Inni sadaffaa alquwwatu wal ilmu wal sidqu wal amaana. Waa sadinni kun qoftinu waa afuri. Dandeettii barnootaa fi dhugaadhaa fi amanamummaa. Dandeettii beekumsa dhugaa amanamummaa qabaachuu. Waa afur bakka tokkotti fide. Maalin jedhee dandeettii tokko beekumsa dhugaa fi amanamummaa qabaachuu. Namni sifa kana qabu yusammaa alqaa'ida naajih, hogganaa milkaa'aa jedhamu. Kun immoo dandeettii qabaachuu jechuun imaamiin tokko yookaan immoo amiirri nama tokko hawaasa tokko yeroo amiira ta'u keessatti hawaasa isaa beekee waan silaa jara kana fuulduratti ceesisu hubatee jara irratti hojjechuu danda'u jechuudha. Karoorsuufii danda'u jechuudha. Hubachiisuu fi to'achuu danda'u jechuudha. Dandeettii jechuun kana. Tokko karoorsuu danda'u. Lama kaayyoo isaa daangessuu danda'u. Kaayyoon faca'arra rakkoo fida. Kaayyoon isaa karoorri isaa kun daangaa ta'uu qaba. Eessa irraa ka'ee eessa deemaa eessatti hin dhaabbadhaa jechuu beekuu qaba. Inni kun dandeettiidha. Dandeettii kana irratti danda'udha. Lama. Sadaffaa to'annaa kaayyoo isaaf karoora isaa kana irratti to'annaa qabaachuu. Nama dandeettii qabu jechuun nama sadan kana qabu. Karoorsuu, karoora isaa daangessuu, akkasirratti kana lamaan irratti immoo to'annaa qabaachuu. Hordoffii yoo qabaanne namni kaayyoo isaa ergaa tokko yoo dabarse fakkeenyaaf warra ajajaaru nama 3 yookaan nama 10 yookaan nama 100 jennee irratti amiira ta'eera, dubartoota isa ta'u dhiira amiira gaafa ta'e nama 100 ajajaaru kana irratti karoorri kan koo kaayyoon kan koo wantan daangessee itti kenne kun bakka gaheeramu hin geenye hordofachuu qaba. Yoo hordofne nama dandeettii hin qabne jedhama. Beekumsa jechuun beekumsa ilmii shari'aati. Quraana Rabbii beekuu qaba. Hiikka isaa ahkaama shari'aa 100% fixuu yoo dhabes wantoota beekamuun isaa akkuma kaleessa jenne maa laa yanbagii lilmuslimi jahluhu waan wallaaluu isaa hin barbaachifne mata duree isaallee beekuu qaba jechuudha. Dhugaa kan jenne dhugaan nama bita. Dhugaan jannata namaa bita. Dhugaan hawaasa namaa bita. Dhugaan hawaasa namaa hoggana. Dhugaan yeroo hunda akka hin kufne si godha. Waa hogganuu keessatti nama tokko, nama lama, maatii kan kee ajajuu keessatti dhugaadhaan Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam alaykum bisidqi jedhan. Dhugaa qabadhaa jedhan. Yeroo hundaa dhugaadhaan deemaa jedhan. Ka'ab ibn Maalik gaafa sobi jennaan sobuu didee ani firiin qabu lama Tabuuk irraa kan na hambise lama Tabuuk beektu miti Hijraarraa waggaa meeqaa keessaa argame? Waggaa 9ffaa keessaa argame. Gaafa sana jechuudha Ka'ab irraa hafe maaliif hafte jennaan uzrii tokko hin qabu jedhee dhugaa dubbate. Maal jedhe Ka'ab yeroo dubbatu? Wanni Rabbiin najaana baaseen jedhe dallansuu Rabbiirraa dallansuu Rasuul Rabbiirraa alayhi salaatu wassalaam jaalala hawaasaa keessatti wanti Rabbiin hambisee fi bisidqi dhugaadha. Dhugaadhaan jiraachuu qaba namni. Wal sobuun hin barbaachisu jechuudha. Wal sobuun wal deeguudha. Polotikaa isa kan seera namni uume ta'a. Inni biraa amanamummaa. Amanamummaa jechuun murteessaadha. Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam kaana aminan qabla nubuwwa.
نبينا كان وتون أرجت الدرا أمنا يوم أبا لذا اختار الله اصطفاه من الناس نبيا وان إني أمنا يوم أبوف نبينا ربك النبي إمام رب تايسي أمة محمد كناف نبي محمد عليه الصلاة والسلام إمام تايسي أرجي معني في تكفى إنه الصادق المصدوق إنه هو الأمين أمانة وانا نمي إرجى ربي رد ربي خيّلون قبو رسول ربي عليه الصلاة والسلام خيّلون قبو فدي لبو نصروا داف فدي لبو بكانغاتشو داف جتشا إرجى ربي لفتيافون قبو جده نمي لما تقررت أميرته نمي لما تقررت اتقافة أمان اتكنمي نما بلشيراني ماتي قباتو هندنو والرب اتكنرتي أمانا مما قباتشو قبا كيانا كيس جراتشو قبو نمني شكمان هنبلشوسي نمني شكمان هنوبانوس نمني شكمان بيا سيجارو هندي كمالي إسلام ما كنا بكان دون نمبو أمانا كان الرافرة نمني قرآن من نفسر وخنا يدي بيشكا سرّي دا أما جرام شيخين كون سرّي دبتني أما نمني كون سرّي دا أما جرام ماليف وابرا رتشكا ما وانتف إرجع ربي كان أكما ينجد جنة نحن حامل رسالة الله إرجع ربي كان باتنني ربي نتكين نيما باتنني ديمار كان في حقنا ملكاها إسا أكناس أومشو كم نوف كيسا درققو أكنا باسو كمنا درققو دندتي وحقنو كم dargaggoo beekumsa wahii qabu beekumsa diinii beekumsa duniyaa qabu dargaggoo dhugaa irratti hundaa'ee jiraatu ofii isaatii jechuudha jirma isaa keessatti namni mandara keessa jiraatu keessatti amanamummaan qabaanne gaafa hawaasa irratti dhufes wallaahi qabaachuu hin danda'u. Kanaaf namoota amanamaa ta'an oomishuun ofiifis immoo of madaalanii rabbiin biratti nama amanamaa خلقي برات نما أمانة ربي باتشوراف نما أمانة توق أمنا انت أمنتو إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم إن كم برا هيك فرجر سنفاك نتوي هيك والله قبا كنافي وامي كجنره واسدي سدي الناس ما قبلنا قروا الددا يقبلنا بريدار وتدري الددا وانت في تكفاني إخلاص جنة ربي في كل سنة وجتشور جنة لما فاني هجي وجته أمانو رافي جالت شوف التمنو الآن قبته أديمو دندور جنة إني صدفة دندتي بكم سافي تجا أمانو ما قباتشور جنة kanaaf jara kanatu sadii jechuudha. Isa sadan kana yoo adda baasne gara meeqaa ta'a? Gara ja'a ta'a jechuudha. Inni arfaffaa al-musharakatu fi ittikhaadhi al-qaraar. Harakarusi Ayo si dura